obboleeyyan khayrii hordoftoota barakaa bakka jirtanittu nagaaf rahmanni tikni rabbiitiif gammachuun nagaaf nageenyi tokkummaan jaalalli isin haadha qabdu jedha. Teessoo keenyaarraa gammachuu inshaallah ta'ala guyyaarraa waliin dhufneef kan keessa bal'ifnee sheekotiin keenya hayyoottan keenya as jiran isinii bal'isuu jiraatan waan agartee waliin dhufneef akkaan barbaachisaadha. Akkaan tokko jennee wanni jalqabne kun dhugaa taarikhni isaa yeroo dheeraa ta'us eebbisaa guyyaa irraa ta'ee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaafuu baga gartanii gammachuu kana agartee dhaqqabdan waliinillee akka qooddannu gammachuun bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jedha. Kanatti aansee qabxii gartanii tokko lamarraa dubbadha inshaallah ta'ala. Wanni kanaaf kana dubbanna jennetti wal haasofne hin jiru waan rabbii namaa mul'ise namuu akka haasa'ee waan isa dhagaame gammachuu isaa ibsatu guyyaan irraa kan walitti dhufne. Qadiyyaan inshaallah qadiyyaa maktaba islaamaati. المكتب الإسلامي مكتب شريعة إسلاما مكتب ديني إسلاما التنبلسا مكتب قرطاني حلالا فحراما الرابرة قباتشون درقم أمتا كينياتي أماني قرطاني الدنيا را هقانو جرو بيكم سر كاكاي أكاسوما ميديا اتدابلته أكاسوما دين الدل ولي دبرسي والقبسي والقدسي والجراتشيسيت waan sadeen kana addunyaa hogganuu jira jechuudha namni har'aan tana. Kanaafuu wanni gurguddaan hayyoonni addunyaa itti walii galan wanni addunyaa kana ittiin bulchuu danda'an baada tawfiiqa rabbiiti qoonni asliidha rabbuma qooda waa sadii asaasa gurguddaadha jedhanii jira. Sadeen keessaa tokko guddaan duraa beekumsa. Beekumsa kana wanni dhaqqabsiisaniin miidiyaadha. Wanni beekumsa kana ittiin facaasaniin miidiyaa qabaachuun dirqama. Miidiyaa kana wanni deeggaru qabeenya. Kun sadee wal bira jiraannaan addunyaan taraatti si qajeeltee akka bishaan galaanaa yaa'u malee wanni hafe hin jiru jechuudha. Kanaaf bakki gartee nuti itti duune eessa yoo ka jennee wal hubachiifnu jiraate bakka beekumsaa ka diinii haa ta'u ka addunyaa haa ta'u barumsa irratti tarkaanfii walii kennuu dadhabu beekaan keenya wallaalaa barsiisuu dadhabu aanjaa itti dhabu mijjeeffachuu dadhabu laafinni jiruu fi miskiinummaan rakkinni jiru haalli adda addaa gufuu namatti ta'uudhaan rakkoon hedduun roorroon hedduun nu mudatte ummata keenya hundaa waan irra keessa jiranii gartan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan imaanaa barumsi gartanii waan barbaachisaadha. Beekumsi gartanii madda ilmii barbaachisaadha. Madda ilmii argamsiisuuf ammoo teessoon waanra teenya kanaa fi kitaaba shari'aa madda shari'aa quraanaa fi hadiisaa ka ulamaa'inii fi sahabaa rasuula irraa jalqabee haga irraa inni mataatti haffazaa inni mataatti haffazuu dadhabe barreeffataa kunoo gartee gaa bahrii isaa haasofneen finnu nama gartee tokkicha kitaaba gartanii gaalli 12 baattu gaala jechuun egaa zamana sanitti bikaappii irraa jechuu makiinaa dudduubaan banaa kana jechuu bikaappii irraa kaartoona 15-20 baatu kanatuyyuu gaalli tokko baatte jechuu zamana durii. Imaamu Ahmad gaafatanii waan maktaba gartanii Bagdaaditti gartee kitaaba addunyaa keessaa jira jedhanu aasima islaamaatti gaafa sana kitaaba guddaatu asii walitti qabame jennaan kana haffazeetiin mataa keessaa qaba abshira jedhe Imaamu Ahmad rahimahullah. Gammatanii warri yeroo sana maal jedhan gaala 12tti fe'amaa jedhan kitaabni gaafas gartee Imaamu Ahmad akkas jedhe sun. Kanaafuu gartanii laa garwa waan ajaa'iba guddaa akkasiitii miti dhiirti gartee yoo akkasii jilbeenfattee ilmiidhaaf agartanii miidhamtee akkasitti ilmi irratti tumamtee ilmi irratti hidhamtee irra guddaan ulamaa'ee hayyoota mana hidhaa keessatti ka miidhaman ta'uun sunnaa godhee rabbiin karaa godhee jira jechuudha. Nuti ammoo har'a hidhaan sunii fi dhiibbaan guddaan akkasii sunillee osoo har'a akka wanni jaratti dhaqqabe sun osoo nutti hin dhaqqabin maal argamsiifnee jirra maal goonee jirra ulamaa'ii keenya baadiyaa waggaa 30 40 50 waggaa 60 barsiisaa jiran maal irraa fuunee magaalaa dhiheessinee jirra shabaabni keenya shamarran keenya hayyoonni keenya abbootiin qabeenyaa keenya waan amma gartee kitaaba maktaba argamsiisuudhaa fi ulamaa'iidhaaf waa hedduu qopheessuun maal qooda godhannee jirra. Sheeka tokkotu waan jedhee waa'ee muftii ibnu baazii fi waan imaamul albaaniitii fi waa'ee maalii kana biratti dubbatanii haasofnaani jawaaba waan sanii haasa'uu dhabe har'aa balu isiniin hin jedhu nama ulamaa'in keenya gartee yookiin hayyoonni keenya hawaasni keenya guutuun beeku bara osoo hawaasni keenya dammaqe ilmii nuti harkaa qabnu ilmii albaaniitii fi ilmii imaam ibnu baazii gadi hin jirtuu je muftiin agartanii ummanni oromoo keessatti qabu jechuudha. Arra gartanii karagaa bahuwaan kana rabbi rahmataa godhuuf sheeka keenya Sheekh Muhammad Alamin
الكري الهرري مفتي قرتني الدنيا كيسب بكمه دكتوروتين عربا جلت جلب فتي ورا برتا ترته اجا كينيا نغره ربنا لك بسيس الحمد لله اجازه للرافدنه نما علماء بيه كينيا غرغدا وجين قبتا مكه المكرمه بيتني اكسما قرتني شيخ محمد الولو ان اللي نغرتي اصلي اورومو ما وجين كمكه كيس قبتو مفتي الدنيا رغرتني الدنيا بوتون شهاده باتف يچو قال تو كبرتنيا مهد الحرم كيست الرب رناوان جدن يا شيخنا العلامه اسم مالي دكتور ما كان فدچو ددني جاني غافتن شيخوتي مفتي بيه كينيا دغن كونو علمي ربي سنيبوته دكتور ما فدچو ددني جنان اهل بلدي يعرفونني انني فوق الدكتوراه warri ulamaa'in biyya kiyyaa an doktorummaadhaa ol jiraachuu na beekani itti gaddeebi'uu qaafadheen dhiisee jiru doktorummaatti gaddeebi'uu ulamaa akkanaa qaba hawaasni keenya jechuu barbaadeeti ulamaa'in kun kitaaba isaan barreessan hagarraa gariin keenya maqaayyuu hin beekne barachuun boodayyuu haa ta'u kanaaf maktaba akkanaa argamsiisuun bakka akkanaa kana gartanii tattaaffii godhuun maktabaan kun alhamdulillah tattaaffii gartanii mashaayikonniniif shabaabni keenya godhaa jiran kanarraa yoo xiqqaate waggaa 20 duraa arraatti irraa jalqabee banamee jira jechuu maktabaan kun haala gartanii ummanni keenya miidhama qabuu fi dadhabbii qabuu fi haalli adda addaa baqattummaatiin rakkinni adda addaa namarra gahuudhaaf waan adda addaa mijjeeffachuu dadhabame jechuu kanaaf rabbiin agartanii sheekha keenya shaanwaar jazaa khayrii rabbi haa dabaluu fi tattaaffii akkanaa kana annawaata al'uulaa min alkhayr bidaayata khayr wa barakata khayr wa insha Allah wa sayakunu khayran la nihayata lahu rabbi haa godhu barakaa nihaayaan qabne gartee ka tumuran qabne ka ilaa يوم القيامة دي مربي هاقولو مكتبا قرتي قند أمني كي يقوبتو كأوروبا كأمريكا كبيا كسعودي كإيسا هنداو ربنا نبلسي بيه هندا نجاه ربنا نقبسي ربنا هايداو تقوماس ربنا نواهيداو أولانتم ما في قرتي هوجنوماس ربنا نواهيداو مكتبا نكنا قند نما هندا كيس جراتشو بل برد بري من نما هندا مكتبا تاودن بربادة جتشو هذا ما قرتني نبرباتشي ستي جتشو مالك جولين كي جمال قبتي وركاتي ilmaan keenya gartanii warri keenya ollaan keenya maal qabatee ol ka'a kitaabni gartee kan zullaa yafna qabeenya gartee hin dhumanne qabeenya maallaqni bitee san dandeenye jechuu obboleeyyanii mana kanaaf ilmiin as keessa jiru ilmii halaalaa ilmii haraamaa ilmii waajibaa ilmii sunnaa ilmii arraan tana teknoloojiin qopheessee lafa kaa'e ulamaa'in keenya kitaabatti deebisanii jiran haala gartee amma faranjiin awurooppaan agartee itti jirtu amma gartanii ilma istinsaakh jedhanii waan amma gartanii haala adda addaa uumama ilma namaa kana keessatti waan agartanii dubbatame keessa uluuma annawaazil jedhanii annawaazil almutajaddida jedhanii waan addunyaan agartee irra profeesarroonni saayintistoonni itti dhaqqaban ulamaa'in keenya barreessanii kitaabaan lafa kaa'anii jira kanaafuu shabaabni keenya shamarran keenya itti qophaa'uu qabanii bakka kanaaf qooda guddaa kennuu qabanii ka horii qabu horii isaa itti fixuun isan gaabbisiisu ka gartanii yeroo qabu yeroo isaa itti fixuun خير جليس هو الكتاب خير صاحبه خير وجوان تانو كتاب بنتني وجن تانو يجو الرجرو مع الاسف الشديد سنت ديرسو موبايلين بكا كنا فدته جيمين بكا كنا فدته تلفزيونين بكا كنا فدته موفين بكا كتابا فدته من هند مالين ابتا جرا رب متيو من ربي كينيا يا رب نولافسنو قجيتي جن مله وني غرتني الرها سعودن دنيو هنجرو يجو وني جولين كينيا تغدتا جرتو كن بوري كينيا فنو بوچي سو بوليني مانا ummanni tokko jireenyi isaa wanni inni arra ittiin beekamu boru ummanni kun garam deemaa jira ka jedhamu laalcha ijoolleen keenyaa fi deemsa ijoolleen keenya arra irratti argamtutu murteessaadha hawaasa keenya jireenyi hawaasa keenyaa bor eessa ga'a yoo jenne gara guddinaa moo gara xinneenyaa gara jireenyaa moo gara dhabamaa deemaa jirra yoo ka jennu taate ilmaan keenya arra maalirra jiran ilaala gabaabdutti jechuudha kanaaf agartee aaqibaan ummata tokko ilmaan arra gartanii ka'umsa isaaniitiif deemsa isaaniiti fakkeenya tokkitti isin dubbadheetiin irraa gabaabbadhaa sheekotiin keenya hedduu jiranii hayyoonni hedduu jiranii nam tokkotu gaafa andalus madiinatu qurxuba al-aasima al-islaamiyya kaamma ispaanish jedhamtee waamamtu jechuu biyya awurooppaa keessaa waggaa 800 mootummaa islaamummaatiin baandiraan laa ilaaha illallah olaantummaadhaan shari'aan islaamaa gartanii awurooppaa hunda seenee akkasitti diinii rabbii babal'ifamu waggaa 800 ittiin turte ummanni gartanii biyya garbii walii galanii ummanni huduu qophaa'anii akkamitti biyya kana cabsuu dandeenya jedhanii osoo waggaa hagas geettu waggaa 800 itti yaadan yaanni booda irra macarrashaa itti walii galan mee dura gartanii gurbaa tokko erginee basaasa erginee shabaabni isaanii maalirra jiraa laalleeti eegas yaadbaadenjii fudhannaa yaadatti fudhanna tarkaanfitti fudhanna jedhanii shabaaba tokko itti ergan jechuudha nama basaasaa itti ergan
osoma deemuu osoma maal jedhu hojii basaasaa hin beektanii osoma xinnaa guddaa dubbisuu osoo hojii taa'ee wajji kolfu nama tokko kataa'ee boo'u shabaaba ijoollee xiqqaa waggaa 15 hin caalle kataa'ee boo'u tokkotti dhufe maa boossa maal jette inni ree maalumaata wali guurataa beeta maal boossa karameellaa sii bituu maal sii godhuu jedheen innaan irraa deemi jedhe karameellaa maalii naa bittaa miti yan waan hin boo'ee waan hin dhabe jira maal dhabdee jennaan abbaan kiyya xiyya sadii na kenne xiyya sadii shimbirroo sadii ajjeesii naa fidii naan jedhee na kenne shimbirroo lama ajjeesen xiyyi tokko na jala shimbirroon na jalaa kaatee naan xiyyi tokko na jalaa miliqee jedhe duuba ree kun waan xiqqaadha arra yoo tokko dhabde bor sadii ajjeefatta rakkoo maalii jiraa miti haga naa ichan boo'in jennaan narra deemee jedhee dubbiin xiyya tanaa miti dubbiin dubbi shimbirrooti miti barjeen gurbaa jaabar maaliree jennaan bor yoo xalaanni tokko biyya kanaaf diinii rabbii tuquu dhufe xiyyi tokko bilaasha na jalaa dabarte xiyya aduwwiin rabbuune jechuudha kanaafin boo'aa jira malee an shimbirroo kudhanuu ajjeefachuu numa danda'a akkamittiin alaamaa kiyya mallattoo alaamaa kiyya dadhabe bor xalaata tokkotti yoon qajeelcheen argadhu jechuudha tuna boochisee shantaa walii guurate namichi argate waan barbaada galee ummataan ummanni waggaa dhibbattuu cabsuun hin danda'amu waan ijoolleen isaanii shimbirree irratti gartee boriif itti qophaa'aa jirtu qophee guddaas hin barbaachisaa amma maalirra walii galan teessoo lammataa ilmaan dubraa babbareedduu addunyaa Awurooppaa keessaa walii guuranii rakkanne miidhamne banne sarratinyummaa nuu fuudha ijoollee keenya kaanuu godha jedhanii mootummaa islaamaa wanniitiin ispaaniyaatiin walii galanii ijoollee dubraa itti naqan ijoollee dubraa itti naqanii xiqqoo turanii farsoo gartanii haala adda addaatiin qopheessanii itti naqanii ijoolleen eegasiin mana keessaa shabaaba karrabdee balaa itti buuftee qiyaamaan dhaabatee lafti garagaltee booda baada waggaa tokko lamaa ammallee basaasa kaan ergan yoo basaasa kaan ergan deemaa dhaqee ammallee maal arge gurbaa shabaabaa dardara guutuu kana ka karaa daarii taa'ee namaan hin dubbanne ka gartee akkana harka facaasu arge maal taate abbaa maal taate obboleessa kiyya jennaan barsaa ibtittii kiyya tokkootuun hin dhufanaan jettee naa ballamtee akkasitti sunoo taa'imiin irraa dabarsitee jennaan na dhiiftee dabarte jedhee taa'ee gaddaa jira jennaan abshir har'a dhabdus boruma dhuftee jedhee shantaa fudhatee gale amma taate dubbiini namichi waan biraa barbaadaa jiru dubra barbaadaa jira haraamaa fi zinaatu irraa mul'ata kanaafuu amma biyyi duwwaa jirti itti seenuu dandeessanii jee sababaan mootummaan islaamaa waggaa 800 booda cabuu dandeesseen taarika kanatu barreeffamee jira jechuudha. Idan shabaabni hayaata uummata tokkootiif jireenya barbaachisaadha. Hayaata uummata tokkootiif qabxii akka malee muhimmuu akka malee barbaachiftuu jajjabduu irraa lakkaa'ama. Kanaaf har'a mana muslima ta'ee keessatti hawaasa keenya hawaasni Oromoo wanni inni duniyaa irratti jibbamuuf mistira hin mul'anne tokko jira. Oromummaa bichaa miti. Dhugaa persenteejiin agartee guddachuuf maajooritii ta'uun illee dhugaadha namallee ni yaachisa. Garuu maajooritummaa bichaaf osoo hin taane 199 muslima jechuuf jibbamee aangoo isaarraallee wanni haadhamee diinii isaa kan agartee yoo mootummaa argate diinii ofiitti bal'ifata. Kanaafuu wanni keenya nurkaa badde jedhaniitti mataara taa'u jira jechuudha. Kanaaf agartee jaallatamoo jibban kana rabbiin ittuma fiduu jiraata agartanii akka rabbiin fir'aawnadhaan jedhe agartee yoo isin jaallattaniif yoo isin jibbitanillee diiniin agartee rabbiin nabiyullaahi Muusaatti kenne ooluma aana jee rabbiin quraana suuratul qasas keessatti jechuudha. Kanaaf inshaallah obboleeyyan kiyyaa nin gabaabsaa maktabaan keenyaa har'a eebbisaa eebba maktabaa bareeffannee fi akkana godhannee bichaa miti qabxiinii fi ergaan nuti barbaannu maktabaan akkanaa maktabaa islaamaa maktabaa gartanii haala hedduun guutame haala miidiyaatii fi haala waraabbiitii fi wanni darsii ta'e as keessaa deemu hundi laayifii mubaasharaa aalama uummata keenyaa dhaqqaburraa abdii qabna hordofuudhaafis abdii isinirraa qabna akka gartanii hordoftanii ilmi asirraa deemuu fi ilmi sheekotii keenyarraa deemu yoo rabbi nu gargaare nuti abdiin nu qabnu abdii hawaasa keenyaatiin ulamaa'ii baadiyyaa keessa jiru kan interneet hin qabne ka waan tokko shabakaa hin qabne ka ifaa hin qabne itti deemnee diinamoo bitannee ilmi isaan irraa waraabnee hawaasa keenya dhaqqabsiisuudhaaf karoora lafaa qabna. Garuu hawaasa dhaggeeffatu qabaachuu mooraalii namaa kenna. Shabaaba irratti guddatee waan kanaaf yaadda'u qabaachuun mooraalii guddaa nuu kenna. Osoo ulamaa'iin keessan hayyoonni keessan isin keessa jiru maktabaa uummattanii irraa fayyadachuun qooda hawaasa keenyaatti isiniin jedha. Wajazaakumullahu kulla khair. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. الحمد لله وبلغون كنا كم نقول جفتن كنا شيء كنا كربين جزاك الله إنساني هذا بو شيء عليم دام سبريدا مدامني دام سكوني هجرته كمو كبا بلغون كنا كأجرته هرد فني في الله شيء كنا شيء أنوار كسم شيء كله كنا نور أسجرا ورا كشيء محمد وادو حمزة كسم أجرته هدولا وراني كنين شفتي مكتبان
banamuun isii faayidaa isii isheen irraa nu dubbatee jira. Duraanillee osuma namni gariin beeku itti hirmaachuu qabna. Barumsa agartee irraa fudhachuudhaaf karaa adda addaatiin qophiin nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf akkana fakkaataa inshaallahu ta'aalaa amma meeshee Anwaariin suduudaan tigeenee gammachuu agartee kaa isatti dhagahamee fi guyyaa har'aa agartee walitti qabaa kanallee isatu nuuf godhe jazaa keerii rabbi isaa haa eda'u. Achi booda agartanii gara sheeka keenyatti isin dabarsaa tartiibumaan deemnaa hordoffiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبليان كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. ادو غرتي غلطو مانجا اكما غرتي بكموتي مكتبانتون اكما شيخني في الشيخ الانجي تاريخ العراق قبدي atau maktabantun wanni bareedduu barbaachisaadha. Akkuma gartee diin islaamaa keessatti shari'aa islaamaa keessatti wanni ijaafillee nama bareedaa barbaachisa. Maktabantun yeroo hedduu akka gartee seenaas yeroo durarraa gizee eegalluu fi amma gizee ilaallu hedduu nama gammachiisa haalli isii jechuudha. haa ta'u duuba gartee hawaasni keenya istiidiyoo tahee maktabantun bareeddee toluu qabdi jechuudhaan hawaasni keenya gartee waan kana nu cinaa dhaabbatee nuuf tolchee kulliin warri gartee istiidiyoo tana qooda keessaa qabu cufaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jannataan haa qananiisu. Akkasumatti har'aan tana ulamaa'ii teenya sheekan keenya ustaadota keenyaa fi manguddoo teenyaa fi dargaggeessa keenya har'a gartee asitti nu wajjin jiran maktabaa tana keessa jechuudha. Maktabaan gartee akkuma jennetti akkuma sheekni keenya qabxii babbareedduu irraa dubbatee jira. Waa dubbisuun kitaaba rabbiitii wajji gartee yeroo hedduu namni yeroo takka sahaabaa wajji haasa'u yeroo takka rasuulaa wajji salawaatu rabbi islaamu alayhi teessee haasa'u maktaba kitaaba jechuudha. Kitaaba jechuun nama hedduu ulamaa'ii wajji teessee haasa'uudha. Ulamaa'ii gartee duutee rabbi jannataan haa qananiisu qabrii jirtu kitaaba isaaniitii wajji haasawaa hagariisi boochisa hagariisi kofalchiisa kitaaba kana gidee dubbiftu jechuudha. Akkuma sheekni keenya jedhee waa hedduu keessa argatta. Waan halaal keessa argatta waan haraam keessa argatta. Waan ati yaanne waan haaree guyyatti kitaaba kana keessa argatta. Duuba akkuma gartee beekamutti hawaasni keenya sooshaal miidiyaan hedduu ammaan tana gartee tolee jira nama gartee barsiisuuf WhatsApp irraan Zoom irraan Facebook irraan gara cufaan gartee TV dhaan Rabbi subhaanahu wa ta'aala laaffise. Walaakin immoo namni obsee jabaatee irra barachuun barbaachisa. Haa ta'u duuba gartee ulamaa'ii teenyaas sheekootii teenyaas manguddoo teenyaas har'aan tana gartee eebisa gartee maktabaa tana as nu bira dhufanii nu wajji gartee eeba kana gartee nu wajji qooda fudhachuu ani hedduun gammadee akka malee gartee waan hin jedhullee hin beeku. Inshaallah akkasii baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayr jazaan jaa inshaallah. ما شاء الله كم نكاه جرتان كنا كابولي وان كنا شيخ أنوار اللي وان إنسان جلاني جمعتونا قرتي بقادا نهوني جمعناه مكتبان أكاكلين تتبين في أكيار تتبين وقرتني كراغرون ما بدو جرا اسمه يوتا أنو كأكجروني أقرتني سنلي داوتشو جرتني ربي نما اللي مهاجريتشو كيس كنا اللي ربي مهاجريتشو إخلاص ربي اللي هاتوني وني بدان أقرتني كاسني ورا قرتي أكو مثلا كتابة كان رافع يدم ربي مهاجريتشو فكينا جنة إن شاء الله هدون نما وانا سترجماني في سنة الإيرسو أما سجود مان كما شيخ كنا شيخ محمد وادو تيسين دبرسه تبود سكنتا تانو كوبنا هردو فين كيسنا كانوا رادان جميعين. على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hunda keessatti gammachuu har'aatanaan waliin qoodamaa isiniin jenna. Alhamdulillah namni waccuu har'a uffatanii boruu dhumtuuf hunuma gammada. Xiqqaarraa ga guddatti yoo nyaata bareeda tokko argate ni gammada.
diyana akiraadha arganne jechuudha. Diyanni akiraa kitaaba kana bikka zikrii rabbii irraa madditu kana jechuudha. Kanaafuu gammachuun nutti dhagahamuu qaba jechuudha. Akkasuma shukriin arraba keenya irra bahuu qaba jenna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. La in shakartum la azidannakum waan rabbiin jedhee jiruuf jecha waan rabbiin gartee nu gammachiise kanarratti yoo sagalatoonfannee kabiraatillee rabbiin nu dabala. Dabaltii hawwinaa insha Allah rabbiin gartee nuuf haa bal'isu maktabaa islaamaa akkanumatti jenna. Waan nama ajaa'ibsiisu gaa gammachuu tana biyyattillee rabbiin nu haa dabarsu jenna. Waan biyya namaa tana beeyta akkuma nama dildila jiruuti. Osuma asiin gammaddu asiin rifatta. Waan akkanaa kana rabbiin gartee biyya keenyattis rabbiin ulumaa'ii keenya rabbi haa mijeessu jenna. Musaafirummaa gartee darsa hikkannaa hin qabne imaltuu gala hin qabne tana rabbi nurra haa muru. Warra qalbii fi qaamaanis gartee biyya ofiitti nagaan deebi'ee gattaa robnaa taasu jenna. Balaa biyya teenyatti oo'ita tanas rabbiin haa qabbaneessu kuduraa isaatiin ni danda'a rabbiin hawaasa keenya kan nagaan bulee nagaan oolu rabbi haa taasu jenna. ربي كن سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أكنجه عز وجل ملا تولي ديني الله وان ديني ربي اتين كبجم اتين ملت زكو نمني قدسون سنو صدى ربي تراجع بك ذكرين الراديم بك دعوان الراديم غنا كبجون كانت قدسون إجابة ريجسون قلبي بريجسو جدما قلبي بريجسون قلبي قمتشيسو جدما قلبي يرو قمت دججودا ما شاء الله waan jiru dhiisi waan hin jirrellee haatattee fidatti jechuu namni yeroo gartee gammachuu hin qabne waan harkaa qabullee irraanfateeti tabiroo yaadachuu dhiisi xiqqoo gartee tartiibni nama harka babbate jechuu gammachuun gaarii gammachuun ijaa gammachuun qalbii abdullah anas bin maalik fa akkasuma ali bin abi taalib fa waan jedhan lubbuu tana gartee boqonnaa fudhachiisa hara galfachiisaadha waan isin jaalattu hin jaan namni waan bareedu arguu jaalata maktabaa tana gaafa nuti dhufnu sanirraa haga ammatti akkanuma turte amma rabbi jirjire kono amata gartee diidam jala akka dhiyaatu jechuudha nuti haga isii agarre har'a rabbiin gartee akkanatti jirjire jechuudha kanaafuu gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala warra gartee shaa'ira isaa waan diini rabbi ittiin kabajamu ittiin guddifamu bikka hundattuu rabbiin guddisu rabbiin haa taasu jenna. warroota waan kana keessa qooda fudhates bikka isaan jiranitti min arrijaali wan nisaa dhiiraa dhalarraa ka as jiru ka achi jiru ka fagoo jiru ka horiin hirmaate ka afaaniin hirmaate ka qalbii jaalala qalbii isaatiin hirmaates rabbiin gartee bikka jiranitti rabbi haa milkeessu jenna. waan jennu duuba wanni kun risaalaadha dacwaadha kitaabni mul'atu kun dacwa bilisaani haalihi waan jedhu na qara'aadhaa jea na dubbisaadhaa jea kana ka achii daawwattanii fagorraa as laaltan kuni anaa kana gartee dubbisaa akka waan jedhuuti kitaabni jechuudha. Eessaa dubbista mana keetii ollaa keetii yoo argate dubbisi interneetarra yoo argate dubbisi yoo dhabdillee barbaadadhu dubbisi kitaabni kun mataan isaatu da'awaa kophaate jechuudha. Na qara'aa na dubbisa na barbaadadha akka waan jedhuuti. Akkanumatti ijaallalanii dhiisuun hin ta'u jechuudha. Kitaabni da'awaan asii deemu da'awaa walittuu da'awaa meeqatu asii deema jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya bikka jiru hundatti gaflarraa ka'ee har'a gartee istuudiyoo sirbituudha. kadhalaa faarsu jechuudha warra gartee dhaluma gurraatti intaluma gurraatti tana aduurra gartee iftaa shiittoora urgooyta jedhee faarsu saniifu bikka inni itti sirbu bikka inni itti caffaru akka itti tolchan ni garatan bikka diinii rabbi kalaamni rahmaanii irraa bahu kana tolchuudhaaf hamilee akkanaa kana yaada akkanaa kana kaafachuun dura yaada akkanaa namni kaasee rabbi isaa milkeessu jenna irra gargaarillee akkasuma rabbi haa milkeessu hamilee akkanaa tana yoomuu hin dhaabinaadha diin bira dhaabbachuudhaaf yoomuu gartee tattaaffii hawaasni keenya akkasumatti itti fufuu qaba jenna. Osoma rakkoon biraatu nama jirtu osoma waan hoqqatu namuu nama hoqqatu balaan duniyaa hin dhumattu ta diinii tana gartee qabrii keenya waan taateef irraanfatuu hin qabnu jechuudha. Namni gartee yeroo tokko balaan duniyaadhaa dhufteeti jim nama gooti zaw nama gooti balummaan feetu dhuftus diinsi irraanfachiisuu hin qabdu balumaan feeta haa taatu ati diinii kee ittuma jabaachuu qabda malee irraa laafuu hin qabdu. Maaliif jennaan furmaani diin keessa jira wanni rabbiin duniyaa tanarra nu fideefillee diina. Kanaafu namni keenya yeroo wanni takka itti dhuftee isa burjaajessites diin kana irraanfatuu hin qabu jenna turri risaala ummata keenya ta'uu qabdi jechuudha. Eeysattuu jechuudha duuba azzanuun lukkuu gartee fingiliin qabde taaneef irraa gurra buusnee taa'uun waan irraa balleeysa malee waan hin dabalu jechuudha. Yeroo inni takka argamtes akka dhiiratti humnaan ta'us du'aayin ta'us wama fedheenu wama
cimina gartee jajjabina qaban hundaanuu hirmaatutu barbaachisaadha malee uf duba gartee deebi'uun qalbii cabuun namni gartee qalbii cabee gartee laaffatuun waa balleeysa waa dhabaa kanaafuu akka akkasin taane diin irraa akka hin gaffalle jenna ummanni keenya diinatti hajabaatu bika jiru hunda rabbiin keenya diina kanaan ol fuudhe akka Umar bin Khattaab jedhe jechuudha nuti ummata lallaafoodha turree ummata gartee gad aanaa jechuudha waan jedhe duuba diin islaaminaa kanaan rabbiin nu jabeeyse jedhe kanaaf diinin islaamaa nama jabeeysa malee nama laaffisu insha Allah asumatti asiyaa kiyya dhaama assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'a assalaama lillaqa